Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbebeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, comment gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota gadaa waliin ilaalaa turre har'a immoo gaaffiiwwan muraasa kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa keessaa kan bahee kan waliin ilaallu ta'a. Gaaffiin kun gaaffii shaakala qormaataati malee kallattiin qormaataa akka hin taane akka hubattan asumaan warreen hiriyoonni keessan YouTube kana hin beekne hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Egaa gara barnootaa keenyatti gaafa darbinu gaaffilee barnoota gadaa kan shaakala waliigalaa qormaata kutaa 7ffaa fi 8ffaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa gaaffiin tokkoffaan akkas jetti. Yaa'iin gadaa Booranaa bakka duwwaa fi bakka duwwaadha. A. Hawwaxxuu B. Hawwaxxuu Arboora Koonnituu B. Adula Arboora Jaarsa C. fi B. D. Deebiin qabu. Deebiin A. Hawwaxxuu Arboora Koonnituu ishee jettu taati. Lammaffaa yaa'ii gadaa Gujii. Lammaffaa yaa'ii gadaa Gujii maatii hokkuu fi uraa gada. Yaa'iin gadaa Gujii maatii hokkuu fi uraa gada. A. Soba B. Dhugaa C. Aandeebiidha D. Hunda. Deebiin B. Dhugaadha. Sadan isaaniiyyuu yaa'ii gadaa Gujiiti. Gaaffii sadaffaa bakka abbaan gadaa argamuu hin dandeenyetti bakka bu'ee hojjechuu kan danda'u eenyu? A. Makkala B. Jaalkeeyyaa C. Adula D. fi B'n deebiidha. Deebiin keenya D. fi B'n deebiidha. Makkalaa fi Jaalkeeyyaa jedhamu. Makkala yookiin Jaalkeeyyaadha. Deebiin keenya D. fi B ta'a jechuudha. Gaaffiin arfaffaa Boorana biratti adulootni meeqa ta'uun beekamu? Boorana biratti adulootni meeqa ta'uun beekamu? A. 7 B. 5 C. 6 D. 8. Deebiin C. 6 ta'u. Eessatti? Boorana biratti jechuudha. Gujii biratti 7 ta'u. Boorana biratti garuu 6 ta'u jechuudha. Gaaffii shanaffaa akka tuulamaatti namni tokko buttaa qaluun si'a meeqa raawwata? Sirna buttaa qaluu keessatti namni tokko si'a meeqa buttaa qaluu danda'a isa jedhu jechuudha. A. 5 B. 8 C. 2 D. 4. Deebiin C. 2. Yeroo meeqa qaluu danda'a jechuudha? Yeroo 2 qaluu danda'a. Gaaffii jaaffaa kohoo uummataa saaquu jechuun maal jechuudha? A. Icciitii uummataa baasuu B. Sobuu C. Uummata arrabsuu D. Hatuu. Deebiin uummata icciitii uummataa baasuu yookiin dhoksaa uummataa mul'isuu. Gaaffii torbaffaa gaheen dubartootaa sirna gadaa keessatti jiru maali? Gaheen dubartootaa sirna gadaa keessatti qaban maali? A. Abbaa gadaa deeggaruu B. Gadaa guutuu taasisuu yookiin sirna gadaa guutuu taasisuu C. Bakka abbaan gadaa qubatee waliin deemuu D. Hunda. Maal jedha gaaffiin keenya? Gaheen dubartootaa sirna gadaa keessatti jiru maali? Deebiin D. Hunda ta'a jechuudha. Abbaa gadaa deeggaruu, gadaa guutuu taasisuu, bakka abbaan gadaa qubate yookiin bakka jilanni qubateef waan adeemu
Gaaffii 8ffaa dameen Oromoo gurguddoon meeqa? A 5, B 8, C 3, D C 2, D 3. Deebiin C 2. Booranaa fi Baarentuu warra jennu warreen gurguddoo jechuudha. Gaaffii 9ffaa yaa'iin arbooraa eegumsa naannoof taasifamu keessatti gaggeeffama. Taasifamu eessatti gaggeeffama? Yaa'iin arbooraa eegumsa naannoof taasifamu eessatti gaggeeffama? A. Gujii, B. Boorana Aanaa Areeroo, C. Ardaajilaa, D. Hunda. Deebiin B. Boorana Aanaa Areeroo kan jedhu keessatti gaggeeffama. Yaa'iin hawwaxxoof koonnituu yaa'a maalii jedhamuun beekamu? A. Yaa'a kormaa, B. Yaa'a kantoomaa, C. Gadaa, D. Hunda. Yaa'iin hawwaxxoof koonnituu yaa'a maalii jedhamuun beekama kan jedhuuf deebiin yaa'a kantoomaa B jennaani. 11ffaa duudduu jechuun akka sirna gadaatti maal jechuudha? Duudduu jechuun akka sirna gadaatti maal jechuudha? A. Daa'ima homaa hin beekne, B. Kan gurri hin dhageenye, C. Kan hin dubbanne, D. Deebii hin qabu. Deebiin daa'ima homaa hin beekne yookiin wallaalaa ishee taate ishee reefuu yookiin xiqqoo taate daa'ima homaa hin beekne jedhaanii jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuun dagatinaa. Galatoomaa, ulfaadha.